sirba elemoo adii tokkoon yaadadheerra. Imimmaan gudee imimmaan gudee kanan garraa yaa'ee qaamaan dhiqatamee diinnoonni gattaa'ee arrallee imimmaan haadha Oromoo diinni qaamaan dhiqachuu jira jechuudha. Garaana nyaata waa'ee Oromoon ta'u jiru haadha teenya takka boraatii boraafadhu aayyootiyaa kadu'ees na gaafadhu dhiiga keetis baafadhu jetti. Dhiirti dhiiga baaftu hin jirtu. Dhiira gumaa nyaattu malee dhiirti gumaa baaftu hin jirtu Oromoo keessa. Dhiira gurgurattu malee dhiirri dhugaa Oromootiif dhaabbatu hin jiru. Dhiiga walgantu dhiira walgantu malee dhiira waliif dhaabbattu hin jirtu. Tanaaf haati Oromoo Oromiyaa keessatti akka callee catteetti bakka iyyutti imimmaan yaafti jechuudha. Silaa dhiirti jiraatte haati Oromoo kanatti hin boochu jechuudha. Dhiira hoggaa yennu maqaa dhiiraa qabatanii deemuu qofaa miti. Dhiira hoggaa yennu dhaabbatanii kaleencaa bookkisuu qofaa miti. Dhiira hoggaa yennu lakkoofsa dhiiraatiin guutuu qofaa miti. Dhiira jechuun hagaafa hamtuun dhuftu dhaabbatu siif. Hagaafa gaddi kanaa jiru haadha tiyyaan lakkiin gaddiin siif hin jiraa jiru. Gaafa dhiini Oromoo ganne qamu dhiiga san dhiigaan baasuutu dhiira jedhama. Dhiira guyyaa dhugaa jechuudha. Dhiira laga deemtu cufarra waliin kakachaa deemtee walgantuu miti jechuudha. Tanaaf dhiini haadha Oromoo bakka dhabee arra faannoon akka feetetti manarra gubdee akka feete gabbaatee halaalchitee qabeenya siyaafattee deemti jechuudha. Qaamni sadeenuu haadha Oromoo boochisaa jiran. Qaamni faannootis shiftaan kiiloo 4 taa'us ka isiniin bilisoomsa je'us cufti dhiiga Oromoo taphachaa jiran. Kana sodaa takka malee dhaanja'a jechuudha. Sababaan je'uufiin qaba. Amma duratti gaafa naannawa kanatti lubbuun namaa bahuu jalqabde joollee teenya miilaan gamataa hidhattanii deemtan. Lubbuu Oromoo takkanatti shiftoonni faannoo kun baasaa jiru. Rabbii jaa namuma tokkollee taatumee qeensa faannoo cabsaa jennaan sandalagaa teenyaa miti ta mootummaatii jedhan jechuudha. Eega santa mootummaa taate maaliif mootummaa wajji wal lolta ree isaanuu mootummaadha. Faannoonis eega mootummaa taate maa mootummaadha wajji wal lolta. Ka mootummaan ergee fi faannoonis eega mootummaan jaarrate ijuma tokkoon laalamuun qaban niiree. Tanaafiin lubbuun Oromoo qumaara siyaasaa taateen gama cufaanuu. Gara shiftaa biyya bulchituunis attenshina ummataaf irraa achi qabuuf faannoo ummata ergee ficcisiisaa jechuudha. Asiinis gargaarsa qabsootiin barbaadecha faannoon hoggaa ajjeeftu usee taa'aa jechuudha. Faannoon taatu gatii Oromoo jibbituuf jibbanni hundee waan irraa qabduuf Oromoo bakka agartee balleessaa jirti jechuudha. Arra faannoo tanaaf booyaa jirra haawwan keenya fixxeenne. Faannoon Soomaaliitis kana daran godhuu teessi jechuudha karaa bahaa kanarratti. Namni waan dhufu hin beeyne namaa miti. Rooba ka dabreef mana hin jaaran, kee gereetiif mana jaaranii jedhan. Arra huntee boru maal ta'uu deemnaa jedhanii wal gaafachuunis gaariidha. Wanni amma baha Wallaggaattee garaa nama balleessu, garaa nama booreessu hin jiru jechuudha. Boraatii boraafadhu aayyootiyyas ka du'e na gaafadhu gumaa keetis baafadhu jettee aayyoon teenya. It is very sad. Ummata lakkoo isaan miliyoon 70 jiru. Kan namni miliyoon 7 akka fedhetti itti taphatu jechuudha. Bar ummanni Oromoo arra silaa walii galee harka wal qabate masaraa san keessa namichi maraataan kun guyyaa tokkoof hin taa'u. Guyyaa tokkoof hin taa'u. Oromoo kalee waliin dhiigaa ture. Waliin cabaa ture. Waliin wayyaanee biyyarraa ari'atu. Arra tokko bashannanee tokko dhiige jechuudha. Arra tokko naannawni kiyya nagaa waan tokko keessa nan galchuu an aadaa Oromoo qofaan garsiisaa mootummaan kiyya
abbaan fedhe haa du'u daangaa irratti abbaan fedhe haa dhiisuu jee warri kalee sagalee ummataa tahaa turan hoggaa dhiiga ilmaan Oromoo ka ganna qabu mogga dhiisanii gammachuu guyyaa tokkootiif dachii dhiitan agarraa jechuudha. Oromummaan kalee walii qabaachaa turre tana tabor walii qabaannoo tana tabor walii qabaannoo tana singanin nangani waliin jenne miti singanuu nangani waliin jenne mi moo Oromoon jiddu magala kana qofa jirti Oromiyaan jiddu magala kana qofa kan ka Somaaliiti kan ka Amaaraati dhiina hawwan Oromoodha ka bakka fuutanii bakka geessitanii akkana ganna ixan kun silaayis wayyaanee dhiqee baase biyyaayi OPDOtis dhiqee baasa jechuudha. OPDOon mukan qulqullooyne OPDO jechuun sagara hogga at bira dabarte cufa ajooytu jechuudha. Waan kaleetirraa warra waan barre OPDO gootummaan si Oromoo ajjeessuu fi lafa Oromoo gurgurachuu qofa waan bira tokko gootummaan qabdu jechuudha. Dhumaatiin Oromoo isiidhaaf celebration kan nama gaddisiisu garuu saba yennee ka maqaa walii yaammannuuniitu nama gaddisiisa. Saba yennee ka maqaa tokko waliin lakkaawwannuuniitu nama gaddisiisa. Fooniin naane hoggaa ta'an nama gaddisiisa. Haati Oromootun takka nabboochu barisiinis gaaddisa nagaa taa'uunuma barbaaddi. Hoggaa ilmaan sii ka shunkurtaa cina ciraman. Hoggaa abbaan mana sii bira du'u ajjeesan. Hoggaa ilmaan qabdu cufa jalaa fixan. Isiinis barnama. Isiinis barhaadha. Yoo gootummaatiin dagatina. Goottan irraa dhalatan. Yoo gootaati bakar waaree irraa dhalatan. Garuu goota kaleetiin dhaadachuun gatiin qabu. Warra goota kaleetiin dhaadatu ta'ani malee. Arra akka mukarraa citeetti manni irra gubatee qabeenyi irraa gubatee maatiin jalaa dhumtee akkanti jiran sooshaal miidiyaan kun ni garsiisa jechuudha. Ammallee mootummaan biyya sanii kan mootummaa ifi injoo jecha tokko hin jenne. Abbootiin amantaa biyya sanii maaliif waan kanarraa hin dubbanne? Oromoota kana ta'uu jiru irraa dubbachuu yakka. Oromoo achi dhumu jiru dhiisaniitu Oromoo Noorweeyitti muciyyoo teenya ta Noorweeyitti ajjeefamte irraa haasawan. San mootummaa dhugaatii harkaa qaba keezisii. Mootummaa odoo isiin hin awwaalamin haadha sii biyyaa fidee reefka awwaalladhu jeen. Mootummaa akka mootummaan biyya tokko du'etti qabriisii tolchanii awwaalan mootummaa mirga dhala namaatiif namooma namaa beeku keessatti ajjeefamte. Ta isin bira duuteef hin dubbattan ta dirree dhawaatitti ajjeefamteef liyyuu haayilii naannawa Soomaaliitiin ta ajjeefamteef hin dubbattan. Oromoota Wallagga Bahaatti faannoodhaan qalamu jiruuf hin dubbattan sheekkoottiin biyya sanii garuu bakka isin hin geenye keessa seentanii dubbattan jechuudha. Ummanni dhumu jiru kun ummata keessanii miti. Silaa ilmaan dhumu jiru kun ilmaan keessan tahanii maal jettammoo ilmaan keessan bakka sakurtee jiran namni tuqu hin jiru nageenyi isaanii eegamaadha. Akkasii laatan ummata kanarraa dhalattan. Ummanni kun ummatuma keessanii akkanatti isin hafu guyyaan kun guyyaan biraati isin dhufaa jechuudha. Dhiyootan waan garaana nyaate sheekkootuma teenya keessaa nam tokko ka biyya tana keessa hidhaa jiru hin jiru waggaa jedhaniin dhage. Nam tokko ka dararamaa jiru hin jiru jechuun dhage. Rabbii keessanii jaa. Rabbuma isin uumee jaa. Arra addunyaadhaa boru akhiraa qabrii san kopha gasseentan. Arra ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa dararamaan jiranii. Arra ilmaan Oromoo liyyuu haayilii milishiyaa keessan dabree liyyuu haayilii naannawa Soomaaliitii faannoo Amaaraatiin ajjeefamaan jiranii.
Oromoodhaa miti isaan. Dirree dhawaa keessatti dargaggeessi Oromoo harki caalaan mana hidhaan jiru. Gaafa ijoolleen ganda garaadaatti Amaaraa fi Soomaalii fi Oromoo wal lolte ijoollee Oromoo abbaa wajjin ha'ama 25 itti faradan hin jiru abbaa fi ilmaan. Amaara kamii fi Soomaalii kamiitu mana hidhaatti hafe sheekottiin teenya waggaa afaan guuttanii kareettanii gabbaatanii dubbattan. Addunyaa tana irra oolla malee irra hin bullu. Irra waarina malee irraa sin turu irraa deemna. Dhugaa ummata keessanii dhoysuudhaaf maa hangan takka rakkattan. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jettan. Biyya san keessa mootummaa Oromoonni jedhanii jiru mootummaa Itoophiyaati. Oromoon filattee na bulchi hin jenneen. Mootummaa Oromoo gaafa ta'u gaafa Oromiyaa Oromoon sabni Oromoo bilisoomee Oromiyaa wala boomte. Biyya sovereignty mataasii qabdu independent nation gaafa taatu qofa mootummaa Oromoo ta'a jechuudha. Mootummaa Oromooti jetta mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa saba biyya sanii cufooliin bulchu jiru. Kakeessaa Oromoo fixu jirudha jechuudha mootummaan kun. Yoo sheekottiin nama dogoggorsitan warri isin jala deeme waa baratu maal irraa eegamaa jechuudha maaltu irraa dubbatama. Kan hoggaan jo'an sheekotti maqaa xiqqeessuuf himi. Hamilee sanillee hin qabu. Okay. Hamilee sanillee hin qabu. Sheekotti kabajaan qabaaf, jaalalaan qabaaf, warraan quraana irra baradhe. An eessummaa sheekottillee hedduudhaan qaba. Ka'arrallee naannawa tokkotti akka biyyeen namni jala deeme quraana irraa baru jiru jechuudha. Naannawa nan dhaladhetti. Sheekotti hedduu eessummaan kiyya sheekota hedduu keessaa bee. Garuu wanni isaan nu barsiisan haqa keessan dabarsitaniin kannina haqa namaatiis hin fudhatina. Cubbuttiis hin kakatina. Waan balleessitan ammoo hin fungoone ettaniin kakatina goone ja'aati dhugaa hima. Sheekotti nuun jetturra hojii dhalanne jechuun warri keenya hojii dhalatan. Sheekotti dhugaa namaa dhoysituu miti. Arra dhiiga ilmaan Oromoo ganneqamaa jira. Tokkoon keessan hin dubbattan jechuudha. Mana keessan wanni tun silaa seentee garuu hin dhaabba hin ustan. Anka waan cufarra na ajaa'ibsiisu gaafa Gondarii fi Goojjaamitti warri Amaaraa Islaama ajjeese masgiida gubeettanii girgireessan Harargeetan ilaa dirree dhawaatti. Warra Wallagga Bahaa keessatti arra faannoon akkana goote kana maaliif gabbaatanii hin dubban. Mooka mootummaan bahaa ja'uun qofaaf baatan. Ka mootummaan hin beeynaa ja'uun dhiiga isaa ukkaamsitanii jechuudha. Wanni kun cufti waan boru wal nu gaafachiisu. Kaniin joo kara kaaniin. Guyyaan kunis numa dabra kabiraani dhufa. Oromoon ifii isaati ifii dhaabbachuu qaba akka sabaatti. Bakka 2018 jirru garii bilisoomee uffata adii uffatee waan godhu jiru ni agarraa jechuudha naannoo jiddu galaa kanatti. Garii immoo mannirra gubatee maatiin jalaa dhumtee reefkaa fi madoo ta'ee waan godhu jiru ni agarraa jechuudha Wallagga Bahaa kana keessatti. Garii immoo Oromiyaa Bahaatti aggaammi irra as deemamaa jirtu laallee agarraa.